Yoo yaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftan an Dr. Birboo Caalatii egaa gidduudhaan badeen ture sababootuma garaa garaatiif an badee amma deebi'eera. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan kana tooppikii baay'ee barbaachisaa fi keessattuu dubartootaaf baay'ee faayidaa qabu tokkoon qabadhee dhufee jira. Innis maalidhaa? Rakkoolee fayyaa sababa dubartiin takka otoo umuriin ishii waggaa 18 hin gahin walqunnamtuu saalaa raawwachuurraan dhufuu yookaan immoo rakkoo ishee mudachuu danda'u sababa waggaa 18 dura walqunnamtii saalaa raawwatteef yookaan raawwachuu jalqabdeef kan jedhu irrattan barnoota gabaabaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e dubartoota keessattuu dhimmi kun ilaallatuuf qabadhee dhufe. Egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoon kana bifa ammayyummaas fakkaatee bifoota garaa garaatiin namoonni umurii malee keessattuu dubartoonni umurii malee walqunnamtii saalaa kana hin raawwatu hin arginas bakka hojiittis bakka biraatti haalota adda addaatiin hin argina. Kunikaa miidhaasaa baay'inaan waan beekaniif fakkaatu jechuudha. Namoonni waan akkanaa godhan kun miidhaasaa baay'inaan waan beekaniif fakkaatu. Kanaaf anis har'a kanuma sababa godhachuudhaan miidhaa torban wayii akka miidhaalee torban dubartoonni yeroo malee yookaan immoo umurii waggaa 18 gaditti walqunnamtii saalaa raawwachuudhaan isaanirra dhaqqabu isinitti muufan dhufee warri chaanaalii kiyya haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan maatii nyaataa warri duraan already sabiskiraayib gootan immoo viidiyoo keenya laayik godhaa kommentii nuu katabuudhaan jalqabaa kallattumaan gara barnoota guyyaarraa qabadheetan isin dabarsa. Egaa dubartiin takka waggaa 18 gaditti yoo walqunnamtii saalaa raawwatte miidhaalee armaan gadii kana ishiirra gahuu danda'a. Miidhaa tokkoffaa fi ijoon carraan dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban kan sexually transmitted infection jedhaman carraan isaan qabamuu baay'ee guddaadha. Inni kun egaa tokkoffaa sababni isaas sababni carraa kanaa fi saaxilamummaa isaanii guddaa ta'e tokkoffaa qorichoota wanta kanaaf isaan STI kana yookaan immoo dhukkuboota kana irraa ittisuun akka kondoomii kana seeranii fayyadamanii hubannoo isaan qabanii sodaa qabu. Dabalataan ammoo qaamni isaanis qaama nama kaanii caala bilchinaan gadi bu'aa waan ta'eef infekshinii kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Kanaaf infekshiniin karaa walqunnamtii saalaa daddarban kuni otoo yaalamin yoo ture PID yookaan immoo pelvic inflammatory disease kan jedhamu fiduudhaan boodarra dhala dhabuu biraan irree gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin darbaniif saaxilamuu fi rakkoo isaan dhufan akka hanga dhala dhabuutti geechisuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo tokkoffaa fi ijoon dhukkuba kanaan saaxilamuu danda'u jechuudha. Dhukkuboota walqunnamtii saalaa jechuun gabaadhaan akka copxoon jira, fanxoon jira, dhukkuba HIV AIDS jira fi dhukkuboonni biroollee jiru. Isa hundaaf saaxilamuudha jechuudha. Lammaffaan ulfa yeroo malee yookaan immoo teenage pregnancy-dhaaf saaxilamuu jechuudha. Akkuma amma jenne ulfa yeroo maleedhaaf saaxilamuunis rakkoo biraati jechuudha. Maaliif dubartiin takka waggaa 18 gaditti ulfooftee rakkoon isaan wal qabatanii dhufan baay'eetu jiru jechuudha. Baay'eetu jiru. Kanaaf rakkoo san hundaa fi hin saaxilamte jechuudha. Rakkoo hawaasummaatiin dabalatee, rakkoo maatiitiin dabalatee, rakkoo meedikaalaa sababa ulfa ijoollummaatiin yookaan teenage pregnancy saniin ishii mudatu hundi isaa hin jira jechuudha. Diteelii isa keessa hin gallu inni tooppikii bal'aa waan ta'eef. Kanaaf walumaa galatti rakkoo ulfa yeroo maleetis saaxilamuun rakkoo lammaffaadha jechuudha. Rakkoo sadaffaan carraan kaansarii fiixee gadaamessaatiin qabamu ishee namoota kaan caala guddaadha. Namoota kaan caala guddaadha. Kun sababoota lamaaf. Tokkoffaa yeroo dubartiin kun waggaa 18 gaditti walqunnamtii saalaa raawwatte tokko carraan infekshinii akka human papilloma virus jedhamuuf saaxilamuu ishii guddaadha. Human papilloma virusiin immoo wantoota kaansarii fiixee gadaamessaa nama saaxilan keessaa tokko infekshinii isaati. Kanaaf isaa lammaffaan immoo walqunnamtii saalaa irra deddeebi'amee taasifamu yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf taasifamuuf ni saaxilamti jechuudha. Maaliif dursitee waan jalqabduuf inni sun immoo seelonni naannoo fiixee gadaamessaa akka jijjiirama taasisan godha. Jijjiiramni toora sanitti ta'u sun immoo carraa kaansarii fiixee gadaamessaa saniif ni saaxilaa jechuudha. Kanaaf namoota kaan caala carraa kaansarii fiixee gadaamessaatiin qabamuu isaanii guddaadha jechuudha. Arfaffaan miidhaa qaamaa. Miidhaa qaamaa yookaan physical trauma. Ispeeshaalii inni kun yoo humna fayyadaman yoo dhiibbadhaan fedhii ishii malee yeroo ta'e miidhaan qaamaa irra gahuu danda'a. Qaamni ishii baqaquu danda'a. Garmalee madaa'uu danda'a. Fistullaan irree itti dhufuu danda'a. Qaamni isaanii waan sirriitti hin bilchaanneef hin jabaanneef miidhaa qaamaa garaa garaatiif saaxilamuu danda'u. Baqaquun hin jira.
fi kan kana fakkaatan isa saniif saaxilamuun hin jira jechuudha. Kanaaf miidhaan arfaffaan miidhaa qaamaati jechuudha. Miidhaa shanaffaan rakkoo hariiroo yookaan immoo relationship problem qabaachuu illee danda'u jechuudha. Dubartiin takka yeroo ijoollummaadhaan walqunnamtii saalaa jalqabde fuuldura gara fuulduraa isheetti hariiroo sirrii qabaachuu dhiisuu dandeessi jechuudha. Even abbaa manaa heerumte illee abbaa manaa ishee wajjiniin hariiroo sirrii qabaachuu dhiisuu dandeessi. Miirri gaariin jiraachuu dhiisuu danda'a. Walumaa galatti carraan abbaa manaa ishee irraa gargar bahuu jiraachuu danda'a jechuudha. Sababa hariiroo sirrii qabaachuu dhabuu sanirraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf inni kunillee miidhaa wanta kanaan dhufuu danda'udha jechuudha. Jaffaan mana barumsarraa adda cituu kan school drop out. Akkuma beekamu egaa umuriin waggaa 18 gadi jechuun yeroo ijoolleen gara mana barumsaa elementary or high school itti galanidha. Even college university yookaan immoo college iyyuu yeroo itti galan miti baay'inaani. Kanaaf sa'aatii sanitti sa'aatii barnootaa sa'aatii umurii barnootaa waan ta'eef carraan barnoota sanarraa dubartiin sun danqamteetoo barnootarraa adda cittee barnoonni ishii carraan barnootaa ishii jalaa cufamee carraa sanirree misgochuu dandeessi jechuudha. Kanaaf rakkoo shanaffaan rakkoo barnoota wal qabatu, rakkoo ja'affaan rakkoo barnoota wal qabatu jechuudha. Rakkoo torbaffaan miidhaa xiinsammuu. Miidhaa xiinsammuu. Qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti ijoolleen umurii waggaa 18 gadii kanarratti walqunnamtii saalaa raawwatan even fedhiidhaan illee yoo ta'e rakkoo xiinsammuu ni qabaatu jechuudha. Keessattuu ammoo sobamanii gowwoomfamanii yookaan immoo dhiibbaadhaan humnaan yoo walqunnamtii kana raawwatan inni suni miidhaa xiinsammuu guddaa irratti gatee darbaa jechuudha. Inni sunis kaa miidhaan xiinsammuu sunan akka dhiphina yookaan dipireeshinii ta'uu danda'a. Hawaasarraa namarraa kophaatti bahuu, ofitti amanamummaan gadi bu'uu fi kanneen jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunniin sababoota ijoo dubartiin tokko dursitee umurii malee walqunnamtii saalaa raawwachuudhaan ishiitti dhufuudha jechuudha. Kanaaf gaa har'aa kanumaan isinitti himuu dhufee barnoota keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gaaffii biraa qabaattan immoo kommentii jalatti nu katabaa. Barnoonni keenya guyyaa har'aa asuma irratti xumurama. Yaala garaagaraa barbaadan yookaan qaama nu argachuu barbaadan kilinika giddu galeessaa wiirtuu teessoon magaalaa Sabbataa fayyaa ta'a.